Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jechaa Ermeellaanii yeroota darbanii Abrahaam akkattiin inni biraankina godhe argitaniitu jirtu. Biraankii nama gochuun akkasittiidhaan miti karaa ittiidhaanii nama bashannansiisuuni naan jedhe. Kanaafiyyuu anis hedduu lakkoofsa ishee yookiin immoo Instagiraamii ishee barbaadeen argee gatii guddaan baasee ishee argachuudhaafidha. Haa ta'uyyuu malee immoo argadhe. Kan meekappii kana na dibes isheedha. Carqee kana kan fidellee isheedha. Kanaafiyyuu guyyaa har'aa immoo anis bidira kodeeffachuun qaba. Biraan keessa goonaa yoo jettu dubbattee jirte jechuudha. Sana dura garuu leenjii fudhachaa turte. Leenjii ishiin fudhachaa turtes ani abbaas ta'ee haadhaas ta'ee si guddisee akkasumas immoo inni maali jaalala kee simachuu hin dandeenye maaliif jaalala kee hin fudhatu inni eenyudha jechaanitoo turte jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa ani maalin beekaa garuu bilisa kiyyaa ati soota jedhii jetteeni mucayyoonis jechuudha kan yeroo darbe gaa'ee ani hordoftuu isaati jettee dhungachaa turte jechuudha mucayyooni. Sanaa booda hin dhufani yeroo dhufanii isa deemtaa kana godhiti nagaa fadhu jettiin jechuudha. Ermeellaadhaan jechuudha na biraankiin godhatti biraankii taatee jirti jechuudha. Ermeellaan kamii ermeellaarraa jaalallissi qabee jetteeni hin kolfee jechuudha. Inni sana booda wanta namni siin jedhu nageessu ati kanaafiyyuu ermeellaa jettu dhisitii mucayyoon baay'ee si jaalattee jirti. Akkasumas illee sitti himteetti fakkaata anaanis natti himtee jirti. Ani iddoo biraatti ishee heerumsiisa jedhee yaadeen ture ishiin immoo si'iin malee jettee jirti. Isa kanaafiyyu akkati jaalala ishee simattu hin barbaada. Akkati mitu hin barbaadu. Anaaf ishiin haadha tokkodha. Kanaafiyyuu dirqama waan ishiin si jettu hundumayyuu tole jechuu ni qabda. Yeroo ishiin miseejii si barreessitu miseejii deebisuu fi qabda. Yeroo isheen si bilbiltu bilbila jalaa kaasuu qabda kan jedhudha jechuudha. Ergaan kun ergaa qaba. Ergaan inni qabus immoo kan ishee ibsachaa jirti. Fakkeenyaaf qalabatii bittee qalabatii baattee dhatteetti qalabatii kana ishee jedhamu ishee hin jedhudha. Kan jedhus inni fakkaata. Akkasumas immoo isheen nuti dhiironni yeroo dubartoonni nu barbaadanii tole hin jennuun of jechuu barbaanna jettee jirti. Kunis ergaa mataa isaatii qabaa jechuudha. Kanaafiyyuu egaa Abrahaam achirratti maal jedha laata? Itti kaa'amu ittiin kaa'u. Kuni gaaffiidha. Anaadha manaas qaba jedhee jira. Akkasumallee isa maalla galchee sanan dhibu jettee jirti jechuudha. Baazawee hojii hojjechuun baay'ee namatti tola jechuun Ermeellaa nuti waan ishee jibbineef tokko yoo jiraate ta'e maaliif gaa'ela mucaa kana gaa'ela ruutaa keessa seentee haala kanaadhaanii bakka jireenya maashii dhoowwattiidha malee ishiin nama addaati. Nama addaa yeroo isiniin jedhu uumama rabbiiti. Uumamni rabbii immoo hundumtiyyuu adda jechuudha. Maaliif namni uumuu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Ishii jaallanna ishee akka nama tokkotti jechuudha. Garuu maaliif akkas gootidha? Innaa jechuudha Ermeellaa jedha. Garuullee dhumaan jettu qonjoodha. Haa ta'uyyuu malee irraa jaalalli qabe fakkaata. Ishiitu laphee isaati fakkaata jettee jechuudha. Kun biraankii osoo hin taane ergaadha jechuudha. Yeroo darbee akkasumallee Abrahaamii guyyaa lama kan ishiirratti wanni biraankii dheeree hojjete ergaa mataa isaatii qaba jechuudha. Ishiinis akkasittiin kan ishiin fidde haa ta'uyyuu malee jechuudha. Isaan dhiira ta'a akka dhiiraatti dhaabadhu warqii mormatti keeyyattee warqii harkatti keeyyattee jennaani maaliif seete fa'i jettiin. Egaa warqii qubaa sana yookiin immoo saatiidhaan itti fakkaate saatii bitteetti mitire akkas inni fakkaata jechuudha. Isaanis natti fakkaate. Ani warqii kanayyuu gurgureen waan ishiin barbaadde nan godhaaf jechaas turte sibiila mormatti keeyyattee jirti. Hin beekama sagalee ishee baasawee sagalee ishee geeddaruu qabdi turte jechuudha. Sagalee ishee normaal irraa ante jettee furdifattee kallattiilee garaagaraadhaan hojiidhaaf yoo ta'e dubbachuu ni dandeessi turte. Sagaleen ishee garuu suma sanadha.
fuullishis baay'ee amma kana wallaalchisu jechuudha. Silaa shaffanattee mataa ishii kana koffiyyaa isa guddaa sana fe'ee osoo keeyyattee ta'ee irraas hin beekamu. Fuula ishii kanas immoo guutumaan guututti meekaappii godhattee meekaappii gurraacha ta'e jechuun bakka kan dhiira ishii fakkeessuudhaan dibattee osoo dhufteetti ta'e irra daladdee turte. Isaan garuu kolfaa turanii. Mucayyoonis immoo intala itti taasoo barbaaddi gurbaa jettee taasoo barbaaddi jechuudha. Shumti wajjin iyyuu biraankii gochuudhaa fi fiddee dhuftee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha egaa ta'eeraaf jenna. Fataadhaniiru kolfaniiru. Garuu immoo achi keessatti kanii Abiraamin tuffachiisus inni jira. Fakkeenyaaf dhiira ta'ii akka dhiiraatti dhaabadhu akka dhiiraa ta'ii akka dhiiraatti natti haasa'ii yeroo isheen morma qabdu yeroo isheen ati maal godhattaa ila sittan gadi si dabalaa sin dhidhiitaa yoo tole jechuu baatteetta ta'ee eenyuuf seeti hatii eenyu akkan ta'an hin beektu ispoortii hojjechaan ture. Wanta baay'ee dandeettii garaa nan qabaa. Warri isayyuu immoo qalabatii anatu sii fideetoo dhufee anatu bitee dhufee waciinatti qabdu tokkollee hin jiru. Kanaaf iyyuu waan ani isin jedhu qofaadha kanatti dhaga'uu qabdu jetteeni qalabatii lakkinoo itti harka ishii keessaa baasteetoo itti kennite jechuudha. Yeroo kanatti egaa maaliin gochuu qabaa gaafa jedhuuni itti kaayee jilbeeffadhuutii gadi jedhiitii jennaan ani yoon itti ka'uu baadhee maaltu dhufaa maaltu ta'a jechaanii ture. Waan dhufummoo inni ilaalla wajjiniidhaanii jechaanii turte jechuudha. Sana booda wal jala deemanii Isaaq sana faana kolfaa turanii maal kolfitu maal inni isin kofalchiisu jechaanis turte. Inni duuba deemanii jechuudha. Ishee akka taates walii galuugaa shakkaniirus fakkaata. Maaliif jennaan yoo waan hundumayyuu isaan jedhaniiru ta'e isheen ittuma jechuutti ittuma haasofti malee waan duubatti deebite hin qabdu. Mucayyoon sunis kolfaa turte. Hedduu maal akkan godhu barbaadde jennaanii ani maaliin beekaree isheen inni sin dhiisu waan ta'eef waan inni sin jedhe gochuu qabda jechaaniidha kanii egaa turte jechuudha. Of gurraachessiste fa'ii jechaanii turte. Booda garuu kottanii fi atachi deemneetu waan haasofna jechaanii ture. Sanarratti asumatti haasofnaa isa deemtu jennaan bakka rakkoon qabu iddoo deemnee haasofnasuma jedhaniini nagallekkisinan deemadheen jechuudha. Abiraamii yeroo kanatti isa deemtaa dhaabadhuuti haasa'e jetteeni. Yeroo ishiin akkas jettuuni inni morma ishee tokkicha qabeetu ofitti qabee kolfee jechuudha. Ofitti qabee gaafa kolfu hundumti isaaniiyyuu hin kolfan jechuudha. Hin dandeenye. Sanaa booda jechuudha ofirraa koffiyyaa ishees kaastee innis immoo jechuudha irraa meekaappii ishee kana akkasitti xaragaa ture jechuudha. Inni harkuma isaatiin xaraga sayyuu jechuudha. Harkuma isaatiidhaan xaragaa ture. Sooftiweer illee hin jiru jechuudha. Afaqirraaloo ለማለት ፈርቶ ነው መሰለኝ አብርሃም እና ደግሞ namatti tola bicha egaa tokko boochisanii tokko gammachiisuun hin danda'amu kan jedhamudha. Abeelillee guyyaa kaleessaa waan inni dubbachaa ture dhugumaan ilmeellaan mana sana keessa jirta taanaan mana sana keessaa qabaatu rakkoo guddaatu sitti uumama. Ruuttaanii gara seeraa deemuu dandeessi. Akkamitti mana sana keessa taa'uu dandeessa jechaanii ture jechuudha. Bicha egaa isaanii fataadhaniitoo hoolaniitoo jiru jechuudha. Booda ofirraa baaste jechuudha. Halluffannaa ishee akkasumallee maan jettu hin dandeessi jechuutas hin dandeessi. Dhugaa waan hundumayyuu hin dandeessi irraa bareedas simboo qabeettiidha. Egaa maaliif akka ishee kana filatte nuti waan beeknu hin qabnu nuti kana booddees waan goonu hin qabnu irraa hojii keenya hojjanna maleedhaayi. Isa kanadha kaayama yoomitti nama gurraachessa nama akkaataa akkasiidha akkana echaaf naree kanaaf isa kana isiniin jechuun jaalladha. Dhiifama guddaa isiniin jechuun jaalladha. Viidiyoon isin eebbifadheeni
malee haadha mijataa keessa hin jiru. Seeraan iyyuu hin haasofne haadha dhaggeeffachaadha, maatii dhaggeeffachaadha. Naaf yeroo mijanneefini waan naaf mijanneef yeroo baay'ee viidiyoo irraan dubbadha malee viidiyoodhaan iyyuu akkana baay'ee hin jiru. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Haalli immoo hin mijataa. Bibirrachaa jiraachuun hin hafaa. Yeroodhaaf bibirrachaa jiraachuun isiniin jechuun jaaladha. Guddaan sin jaaladha. Guddaan sin kabaja. Warri maatii naa ta'an jajjabeessaa, jabaadhu, of duuban deebi'iinii, hojii keen dhiisiinii warri naan jettan fa'ii jirtu jechuudha. Egaa dhugaadha. Waan baay'eetu jira. Akkasumallee waa'ee fi qabu isiniin jedheetu jira. Garuu hojjechaan jira. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a immoo isa hojjette kana immoo Oromoo bu'aasaa gaafa argite ni gammadda jechuudha. Kanaaf iyyuu hundi keessan iyyuu koottaatii hojjedha. Warri waa'ee fi qabdan warri kan nama bichaa jajjabeessitanii ofii keessaniifis hojjechaa namas jabeessaa isiniin jechuun jaaladha. Har'a osoo hin taane boru isin fayyada isiniin jechuun jaaladha. Si waamaan jira kaayee akkasidha. Eebbifamaa dogoggora jiru dhiifama isiniin jedha. Shaalom.